السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتنتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله أنا نجاكوت نجيني كي خنجار الله هنك وجارا بكجرت مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو ورا كنا كيسة أبليكيشني أو أبليكيشني أجايبا أبليكيشني بركم لما في الدم إلا مكان كيسة حجتمه आपकी अजाइबात ने वल्सन बरसीसा inni ismaali aappiin kuni faayidaan isaadha faayiloota bilbila keessan irratti argaman hunda jechuudha gara bilbila biroodhaaf dabarsu yoo barbaaddan sekoondii tokko keessatti gara bilbila biroodhaa isiniif dabarsu yookiin sheerii isiniif godha jechuudha isinii galee waan hunda jechuudha waan bilbila fakkeenyaaf bilbila haarawaa yoo bitattan jechuudha faayiloota bilbila duraanii irraa qabdan gara bilbila haarawaa sheerii gochuu barbaaddan sekoondii tokko keessatti sheerii isiniif godha jechuudha isinii galee salphumatti jechuudha bulutootaan yookiin wanta garaagaraatiin gara bilbila biroodhaa sheerii gochuu osoo hin taane aappii kana fayyadamtanii faayiloota hunda jechuudha yeroo tokkotti aappii kanaan waan bilbila kaan irraa qabdan gara bilbila kaanitti dabarfachuu dandeessan yookiin sheerii godhachuu dandeessan jechuudha isinii galee aappii hedduu tokko nama fayyadudha akkasuma bilbiluma namarraa yoo waa dabarfachuu barbaadan jechuudha salphumatti waan dabarfachuu barbaadan sekoondii keessatti isiniif dabarsa jechuudha waan barbaadan. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Ayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhattan description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jala jechuudha qastii sana kilikni gootanii achi booda haala kanaan liinkii asii argattu. Liinkii jalatti kilikni gootanii achi booda haala kanaan weebsaayitii keenya kanarra isin fida jechuudha isinii galee aappiin isa kana kana achi booda asirra gadanii bootan jechuudha suuta waa'ee aappii kanaa jechuudha asumarraa dubbifachuu dandeessan jechuudha isinii galee. Ani gaggabaabsee waan isiniif himuu jechuudha barreeffamaan wanni waa'ee aappii kanaadhaa hundinuu asirratti barraa'ee jira asirraa dubbifachuu dandeessan jechuudha. Faayidaalee aappiin kun qabu jechuudha. Isin galee faayidaa hedduudha qaba. Asirraa dubbifachuu dandeessan jechuudha. Aappiin ismaartii jedhama. Suuta asirra gadanii buutanii warra ingiliffaan barbaadanis ingiliffaan asirraa dubbifachuu dandeessanii warra oromiffaan barbaadanis oromiffaanis barraa'ee jira jechuudha. Isin galee asirraa suuta dubbifachuu dandeessan jechuudha. Daawuloodii godhachuu asirra gadanii buutanii achi booda kun asirratti kun qalama diimaadhaan daawulood kan kan barraa'anii jira irratti kilikni gootanii achi booda daayirektii pilaastoor irra sin fide jechuudha. Isin galee achi booda ni buufattanii anaan buufadhee waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu oopinuma irratti hundee isin agarsiisa yeroo buufattan oopin irratti kilikni gootanii achi booda aappiin haala kanaan isiniif banuu eegala. Achi booda koontinuu kilik gootu. Achi booda haala kanaan ammallee isin fidaa achi booda wanni gochuu qabdan jechuudha. Haalli daataa bilbila kanarraa qabdan hunda itti dabarsuu dandeessan jechuudha. Gara bilbila kaanii galabbatuu dandeessan. Yoo erguu barbaadan bilbila kanarraa gara bilbila kaanii erguu barbaadan seendii kilik gootan jechuudha isin galee. Yoo immoo qeebaluu barbaadan asirratti reesifii gajaawwan kilik gootanii qeebaltan jechuudha. Achi booda waayifaayiidhaan walitti koonnektii gootan jechuudha isin galee. Yoo immoo erguu barbaadan seendii gootu. Achi booda koodii bilbila kanarraa asirratti wanni gootu. Achi booda walitti koonnektii gootan jechuudha isin galee. Haala kanaan achi booda walitti waggaa koonnektii ta'e jechuudha daataa bilbila kanarra jiru bilbila kanarratti isiniif galabbata jechuudha salphumatti jechuudha sekoondii tokko keessatti waan bilbila kanarraa qabdan hunda jechuudha isin galee. Haala kanaan aappii kana fayyadamaatii aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. Nama bilbila lama hin qabu osoo lama qabaadhee wal birattan silaa isinitti agarsiisa jechuudha. Garuu ammoo waan hin qabneefu isinitti agarsiisuu hin danda'u. Isin aappii kana buufadhaatii haalli itti fayyadama isaa baay'ee tokko salphaa jechuudha. Akkuma nama isiniin jee kana daataa waan qabdan yookiin faayiloota bilbila kanarraa qabdan salphumatti gara bilbila biroodhaa dabarfachuu dandeessu. Sekoondii tokko keessatti waan mara jechuudha. Daqiiqaa takka osoo hin guutin jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaaf barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya namni baay'een arga kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha.
barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.